akkam jechuun barbaada akkam jirtu hordoftoota yuutuubii Gaaddisa Barnootaa fayyaa keessanii jechuun barbaada. Duraan durseetii har'a immoo dipaartimentii sooshaal saayinsii filachuudhaaf jechuudha. Dipaartimentiilee sooshaal saayinsii baay'ee jiran keessaa muraasa haga lakkoofsaan 11 irraa odeeffannoo isaa wal qabatu ibsuudhaaf ni yaalla. Nafaana bu'aa jechuun barbaada. Haalli salarii sadarkaan salarii isaa maal fakkaata, giroosiin isaa maal fakkaata jennee haalota garaagaraatiin hamma tokko ibsuuf ni yaalla. Achirra dhaabbattanii dipaartimentiilee onneen teessan feetu, lubbuu teessan feetu keessa barbaaddanii odeeffannoo garaagaraa irratti sarchi gootanii jooyin gochuu qabdu. Kun akka gorsaatti mee waliin ilaaluuf haa eegallu. Gara dipaartimentii jalqabaatti adeemnu dipaartimentiilee kanneen keessa jalqaba irratti kan ilaalla. Dipaartimentii ikoonomiksiitii warra eebbifamee waa ilaallu. Dipaartimentiin ikoonomiksii kun salarii isaa yoo ilaalte baay'ee gaariidha jechuudha. Ispeeshaalii maal fa'aa keessatti baankilee sadarkaa olaanaa qaban irratti baankilee fakkeenyaaf International Bank of Ethiopia akkasumas baankilee non government organization garaagaraa dhaabdu fi carraa akkasiisan keessatti baankii olaanaa keessatti carraa qacaramuu kan argatte taanaan baay'ee olaanaadha salariin isaati. Giroosiin isaa maal fakkaata, saffisaadha. Kana wanti barbaadamummaa dipaartimentii tokko filachuudhaaf gaafa filattan jalqaba fakkeenyaaf akkuma eebbifameen mindaa jalqaba digirii tokkoffaatiin fudhatamu sun osoo hin taane wanni isin ilaaluu qabdan fookosiin keessan maali? Giroosiin isaa yookaan guddinni isaa saffisaadha moo suuteeyyiidha kan jedhu sirriitti adda baafachuu qabdu. Wanti irra carraa qabeessa si godhu sadarkaa guddina isaa akkasumas barbaadamummaa dipaartimentii sanii maarkeetingii jechuudha. Sadarkaan barbaadamummaa dipaartimentii kanaa maal fakkaata? Haalli giroosii isaa akkami? Saffisaadha moo suuteeyyiidha kan jedhu fi wantoota garaagaraa irratti fookos gochuu qabdu. Saalarii jalqabaa digirii tokkoffaatiin fudhatamu qofa irratti jettanii deemuu hin qabdu. Saalariin keessaaf osoo hin taane wantoota akkanaa kana faana wajjin walitti fiduu qabdu jechuu barbaadeeti. Kanaaf giroosiin isaa saffisaadha. Gara xiinxalaa dhimma dinagdee olaanaa biyyattii tokkotti ce'uudhaaf carraa qabda. Ikoonomiksiidhaan namni eebbifame carraalee akkasiisan qaba jechuudha. Opportunitiin fuulduratti jiru maali? Bal'aadha jechuudha. Kunis maali? Gabaan dijitaalaa lakka deemuun xiinxalaa isaanii barbaada jechuudha. Gabaan dijitaalaa taate tokko xiinxala maalii barbaada? Warra ikoonomiksii baratee barbaada. Maaliif? Gara guddina olaanaatti ce'uudhaaf waggaan turtii yuunivarsiitii keessa baratamu immoo waggaa 4. Yuunivarsiitiileen baay'een duraan dipaartimentii warra sooshaal saayinsii kun baay'een isii duraan waggaa 3 turte. Waggaan tokko dabalamuudhaan irraa kan ka'e gara waggaa 4tti kan siqanii loo irraa kan hafe jechuudha. Dimaandiin isaa baay'ee olaanaadha. Namoonni ikoonomiksii baratee ba'ee barbaadamummaan isaa olaanaadha jechuudha. Haala kanaan gaggabaabsinee ibsuudhaaf yaalla jechuudha. Isin maal gootu? Fakkeenyaaf ikoonomiksii filattu yoo ta'e ikoonomiksii faana wal qabatee yeroo fakkeenyaaf yeroo guddaan jalaa fudhataaf malee gara sa'aatii tokko ni fudhata. Fakkeenyaaf ikoonomiksii qofa diiteeyilii ibsuudhaaf viidiyoon tokko gara sa'aatii tokko fudhachuu danda'a. Kanaaf yeroo bal'aa san isa tokko irra guurra dipaartimentiilee hunda wal bira qaqqabne yoo laalle irra gaariidha kan jedhuun gaggabaabsee ibsuudhaaf yaala jechuudha. Laayik godha, sabiskiraayib godha jechuun barbaada jalqaba irratti hin dagatina. Gara dipaartimentii lammaffaarratti eenyu ilaalla? Dipaartimentii biraa haa ilaallu. Dipaartimentii lammaffaarra jiru fakkeenyaaf hooggansa namaa ilaallu. Human Resource Management kan jedhamu jechuudha. Human Resource Managementiidhaan fakkeenyaaf eebbifamee namni biyya tokko haalli salariin isaa bareedaadha, olaanaadha jechuudha. Dhaabbilee dhuunfaa fa'aa keessa hojjechuudhaaf carraa yoo argatte, non governmentii fa'aa keessatti paartisipeet gochuudhaaf hiree argatte yoo ta'e salariin isaa dhugamatti olaanaadha. Kunis giroosiin isaa maali? Saffisaadha jechuudha. Gara hooggansa olaanaatti deemuu dandeessa jechuudha. Future opportunitiin isaa maal jedhu jechuudha. Carraan gara fuulduratti dipaartimentiin kun qabumaa bareedaadha jechuudha. Leen kamiyyuu hooggansa namaaf barbaada jechuudha. Kanaaf carraan kee gara fuulduratti jirus bal'aadha jechuudha jedhu. Gara lakkoofsa turtii waggaa yuunivarsiitii keessatti turtu immoo waggaa 4 yuunivarsiitii loo irraa kan hafe fakkeenyaaf waggaa 4 jechuun ni danda'ama. Yuunivarsiitii keessatti dipaartimentiiwwan sooshaal baay'een jechuudha. Haalli barbaadamummaa nama hooggansa namaa barate tokko yookaan human resource management barate tokko maali? Olaanaadha jechuudha. Kanaaf dipaartimentiilee kanneen yeroo filattan diiteeyilii sarchii irratti waggootanii wantoota garaagaraa namaa asirratti gaafatanii namoota muuxannoo qaban irra gaafatanii fedhii keessan faana hiriirsisuudhaan fookosiin keessan irra baay'eetti osoo maal ta'e hin jaa tokko salariis dabalatee lammaffaa giroosiin isii maal fakkaata? Saffisaadha moo suuteessa kan jedhu irratti akkasumas
carraa fuulduratti maal qaba kan jedhu fuulduratti dipaartimentiin kun jaalatamummaan isaa akkamii fuuldurisii banaadamoo akkami kan jedhu fi akkasumas maali haalli barbaadamummaa isii hoo maal fakkaata kan jedhu firraa ilaaluun gaariidha jechuun barbaada akka gorsatti. Gara dipaartimentii sadaffaratti eenyu ilaalla? Dipaartimentii sooshaal saayinsii keessaa hooggansa kan taate jiru liidarshiippii kan jennuun kana. Kunis salariin isaa maali? Bareedaadha, olaanaadha jechuudha. Fakkeenyaaf bulchiinsa piroojeektiroota fa'aa keessa gaafa taate san keessatti bulchiinsa gaafa taate fa'aa maal taata jechuudha? Kafaltiin kee bareedaadha yookaan mindaa bareedaa argatta. Haalli giroozii isaa yookaan guddinni isaa maal fakkaata? Fakkeenyaaf guddinni isaa nama taaleentii ta'e tokkoof yookaan nama ga'umsa dhugaa qabu tokkoof baay'ee saffisaadha jechuudha. Akka kana gizee jennu wanti bakka kanatti isin ibsuu fedhu dafee saffisaan guddacha jechuun kun maal jechuudha? Fakkeenyaaf namni tokko muuxannoo dhugumatti ga'umsa dhugaa kan qabu fakkeenyaaf bara 2008 eebbifame yoo ba'e namni immoo ga'umsa isaa baay'ee hedduu guddaa hin taane tokko bara 2004 haa ba'u 3 yookaan 2 ba'uu danda'a. Namoonni baay'een osoo dura jiranii inni 2008 eebbifame yuunivarsiitiidhaa beekuun fakkeenyaaf gommii bara 2000 yookaan 11 irratti dorgomanii inni kun moor taaleentii jennee jirra 2008 beekuun carraa inni kun maal ta'uuti liider yookaan hoogganaa ta'uu ni qaba jechuudha. Maaliin barbaachisu jechuudha? Fookasiin isaa irra baay'ee dandeettii irratti hundaa'aa malee dandeettii ati qabaannaan saffisaan guddachuu dandeessa. Muuxannoo maalii waggaa turtii kana hedduu kanaa miti jechuudha. Fookasiin isaati nama ga'umsa qabu taanaan ati yeroo gabaabaa keessatti hoogganaa adda duree ta'uu ni dandeessa jechuudha. Kana jechuun saffisaan guddachuu jechuun akkasii saffisaan gara digiriitti aanutti gara piroofeesaraatti gara maalitti ce'uu dandeessa jechuudha. Gara carraa opportunitiin isaa maal fakkaata gara fuulduratti damee hunda keessatti hojjechuuf ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni liidarshiippii hooggansa baratee bee tokko damee kamiyyuu irraa hojjechuu ni danda'a jechuudha. Ati nama ga'umsa qabu taanaan wanti akkanaa kun fakkeenyaaf carraa guddaadha jechuudha. Dipaartimentii kanaa kana barachuun carraa guddaadha jechuudha. Maaliif ati nama ga'umsa qabu dhugaa qabu taanaan roga kamirrayyuu hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Liid gochuu dandeessa. Kun carraa gaarii isaa dipaartimentii kanaati jechuudha. Yeroon turtii baay'een isii waggaa 4 jennee barbaadamummaan nama liidarii shiippiidhaan eebbifame tokko maali olaanaadha jechuudha akka biyyatti amma. Gara dipaartimentii itti aanutti yookaan dipaartimentii biraatti yoo ceene dipaartimentii ijoo fi sooshaal saayinsii keessaa dipaartimentii adda duree jedhamuun kan beekaman warra looyii kana jechuudha. Kunis salariin isaa olaanaadha. Inni kun fakkeenyaaf jalqaba digirii akkuma digirii tokkoffaadhaan eebbifamtee baay'een fakkeenyaaf dhaabbilee mootummaa wal fakkaatu tokko keessatti yoo ramadame namni dipaartimentii biraatiin eebbifamee ba'ee fi dipaartimentii looyiitiin eebbifamee ba'ee digirii jalqabaatiin yeroo eebbifamee ba'u mindaa olaanaa fudhata jechuudha. Warri looyii kun jechuudha. Warri seera barate kun jalqaba irratti mindaa olaanaa fudhata. Garuu hanqinni inni dipaartimentii fakkeenyaaf akka ikoonomiksii faana yoo dorgomsiifnee ilaalle wanti ikoonomiksiin akka kootitti ni caalayyee wanni na yaatuuf maali jechuudha. Haalli guddina yookaan giroozii isaa maal fakkaata kan jedhu inni kun suuteessa jechuudha. Jiddu galeessa garuu immoo kan gaafa warra ikoonomiksii fa'aa baratanii warra garaagaraa baratan yoo ilaaltu saffisaadha. Wanti akkasii sun maali carraa dipaartimentii san keessatti uumuu danda'a jechuudha. Ati nama ga'umsa qabu taanaan kanaaf wantoonni akkanaa hundi ilaalamuu qaba. Dimaandiin isaa maal fakkaata kan jedhu ilaalamuu qaba. Garuu kana jechuun looyiin dipaartimentii kaanii gadi jechuu yoo hin taane dipaartimentiilee sooshaal saayinsii keessa adda dureedha. Looyiin jechuudha. Garuu maal barbaada? Ga'umsa dhugaa barbaada. Girooziin isaa maali? Suuta. Maaliif akkana suuta jedhame? Muuxannoo barbaada jechuudha. Muuxannoo yeroo baay'ee barbaada waggaa hedduu barbaada waan ta'eef haalli giroozii isaa suuta deema malee kafaltiin isaa maali? Bareedaadha jechuudha. Jara kan caalaa bareedaadha. Garuu ikoonomiksii yoo fudhatte carraa isa kana caalaa bal'aasii uumuu danda'a jechuudha. Nambar of yiriin waggaan turtii yuunivarsiitii keessa barattu immoo waggaa 5 hunni kuni fedhiin isaa yookaan barbaadamummaan nama warra looyii barate baay'ee olaanaadha jechuudha akka biyyatti. Dipaartimentii sooshaal keessa adda dureedha jechuudha. Kafaltii salarii olaanaa kan sii kennu ispeeshaalii keessattuu fakkeenyaaf abukaattoo nama dhuunfaa tokko ta'uu fa'aa gaafa dandeesse sadarkaa qabdi jechuudha. Muuxannoo barbaaddi. Muuxannoo san yoo guuttatteetiin jettee abukaattoo nama dhuunfaa tokko fa'aa ta'uu dandeesse. Gorsaa kaampaanii tokko fa'aa ta'uu dandeesse. Kafaltiin kee dhugumatti kafaltii bareedaadha jechuun barbaada. Future opportunitiin isaa maali? Amansiisaadha jechuudha. Carraan inni gara fuulduraatti qabu carraa shakkii tokko illee hin qabne jechuudha. Namni looyii barate maaliif seerri biyyaa tokko akkuma beektan
daran jabaataa daran lafa qabachaa deema malee hiikamaan deemu dhabamaan deemu jechuudha. Kanaaf carraan gara fuulduratti isiin qabdu baay'ee dhugumatti amansiisaadha jechuudha nama looyii baratee. Bakka kanatti ammallee dabalataan maal jechuun fedha dipaartimentiilee kanaa yeroon kaayu lakkoofsa fakkeenyaaf namoonni akkasittis ilaalan ni jiru. Lakkoofsa tokkorra maaliif isiin kaa'in kan jedhu faan jiraachuu danda'a. Dipaartimentiin silaa lakkoofsa tokko kan namuufi qabudha jechuudha. Garuu an akkas ilaalee osoo hin taane dipaartimentiilee maafi infoormeeshinoota jiru isiniif ibsuuf yaaluufi malee order godhee hin keenye jechuudha. Dipaartimentii itti aanutti yoo ceene kanaaf irratti ni ilaalle jennee dipaartimentii saayikooloojiidhaan warra baratee maal fakkaata? Warra saayikooloojistii yookaan saayikooloojii baratee tokko salariinsa maal fakkaata kan jedhu maan jedhu akka warra kaanii olaanaallee ta'uu baatu jiddu galeessa gara olaanaatti siqa jechuudha. Hospitaalota garaagaraa keessatti hojjechuu danda'a. Non government organization garaagaraa keessatti hojjechuu danda'a. Fakkeenyaaf hospitaala keessa maal godha namni saayikooloojii barate illee gaafiin isinitti uumamuu ni danda'a jechuudha. Saayikooloojii namni barate hospitaala keessatti wanti inni godhu dhimma xiinsammuutii wajjin wal qabatu irratti gorsa kennuu itti barsiisuu fi kanneen kana fakkaatan keessatti hirmaata waan ta'eef baay'ee barbaadamaadha. Akkasumas asitti kun olaan giroozii isaa kana irratti illee wanti isin jechuu fedhu kiliinika dhuunfaa banachuu danda'a. Bakka kanattis naaf dhaabaa si'a tokko kiliinika dhuunfaa banachuu danda'a. Fakkeenyaaf nuti itti beeknu kiliinika dhuunfaa gaafa jennu kiliinika qoricha dhukkubbii mataa qoricha gara yaasaaf kennu injekti gochuu kan danda'utu kiliinika akkasii beeknaa jechuuti. Garuu akkas jechuu miti. Akkaataa galumsa himataatti warra saayikooloojistii barateef akkuma reefuun tana jechuuf yaallisan orgaanaayizeshinii mataa isaa uummachuu danda'a kan jedhu orgaanaayizeshinii dhuunfaadhaan gorsa daa'immanii saayikooloojii daa'immanii akka miidhamne saayikooloojiin dubartootaa akka miidhamne kan eegu tokko hundeessitee keessatti ogeeyyiiwwan garaagaraa qaxartee hojjechuu dandeessi jechuudha. Kanaaf bakka sanatti wanti inni hawwachuu qabdan kana jechuudha. Kiliinika xiinsammuu irratti kan hojjetu orgaanaayizeshinii mataa isaa uummatee saayikooloojistii biraa baratan keessatti qaxaree hunda hojjechuu ni danda'a jechuudha malee kiliinika qoricha kennufaa lilmeefaa waraanuu jechuu miti jechuudha baay'eeti. Gara carraa opportunity fuulduratti inni qabu maali baay'ee olaanaadha jechuudha. Haalli dhibeelee sammuutiin qabamuu yaaddoo garaagaraa keessa bu'uutiin balaa deema waan ta'eef akkasuma carraan warra saayikooloojistii baratees maali opportunitiin gara fuulduraa qabu baay'ee olaanaadha jechuudha. Waggaa 4 jennee dimaandiin isaa maal ta'e amma reefu dipaartimentiin kun baay'ee barbaachisaan ta'uunsaa baramee warra saayikooloojistii barate fedhiin jaalalli warra dipaartimentii kanaaf qabanii dabalaa deemaa jira jechuudha. Gara sadarkaa olaanaatti ce'uudhaaf jechuudha. Kunis gara dipaartimentiitti aanutti ceenee haalaaluu fi yaallu qabxiilee muraasa irraa ibsuuf ni yaalla. Fakkeenyaaf nama ji'oogiraafiksii fi giraafik infoormeeshin siistemii warra baratan jechuudha. Kunis maali dipaartimentiilee sooshaal saayinsii jala jireenya keessaa tokko ta'ee salarii gaarii kan kafalu yookaan bareedaadhaan kafala dhaabbilee teekinooloojii fi qonna garaagaraa fa'aa keessatti qacaramtee hojjechuudhaaf carraa argattee taanaan salarii bareedaadhaan kanneen kunis kafalu jechuudha. Mindaa bareedaa kafala. Haalli giroozii isaa maal jedhu saffisaadha. Ogummaa maalirratti fokus godhu jechuudha. Warra maappingii jechuudha. Warra kaartaa kanarratti ga'umsa dhugaa kan qabdu taanaan kunillee carraa guddaa dha'uma. Laayik gochuun dagatii nama ijoollee teenya sabiskiraayib godha. Warra sabiskiraayibiin goone jechuudha. Yaada keessan koomentii godha. Viidiyoolee kana yeroo hojjedhu gabaabseetiin fakkeenyaaf dipaartimentiilee hedduu isiniif irraa ibsuuf yaala jeeti malee dipaartimentiin tokko yoo diiteeyilii ibsine sa'aatii tokko nama fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantootni irraa ilaalamuu qabu wantoota akka saalarii, wantoota akka girooziidhaa, fiichar opportunitii dipaartimentichaatii fi akkasuma dimaandii dipaartimentii kanaan yoo eebbifamtee baate dimaandiin kiyya maal fakkaata kan jiru fa'a wanti isin irratti fokus gootan wantoota akkana kanaan gamaggamuu qabdan jechuudhaafiin isin ibsuu yaale malee diiteeyiliin isin ibsa jechuu miti jechuudha. Kanaaf laayik godha, sabiskiraayib godha namoonni hin godhini. Yaada keessan koomentii jala naa kaa'aa malee wanti waan hin danda'u kamiyyuu isin gargaaruuf qophiidha. Maal ilaallu warra pilaaningii magaalaa san yoo ilaallu arbaan pilaaningii dipaartimentii akkasiitii jira jechuudha. Dipaartimentiin kunis salariin isii yookaan mindaan isii uumaan jedhu jiddu galeessaa fakkeenyaaf dhaabbilee ijaarsa garaagaraa dhaabbilee mootummaa garaagaraa keessatti ga'umsa dhugaa kan qabdu taanaan salariin kee gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Arbaan pilaaningidhaan yoo eebbifamte giroosiin isaa maal fakkaata jiddu galeessummaan jedhu kunis guddina maalirratti hundaa'a magaalicha ati irra hojjettu san irratti kan inni hundaa'aa deemu. Fuuchar opportunitiin isaa maali magaalonni fakkeenyaaf gara ismaartii siitiitti deemaa kan deeman yoo ta'e carraan kee faana dabalaa deemaa jechuudha. Maaliif dursa namoota
arbaan pilaaniingii baratan barbaadde waan ta'eef magaalaa tokko ismaartii gochuun namoota akkasii barbaadde waan ta'eef carraan kee bal'achaa deema jechuudha. Keessatti turtiin akkuma jennee waggaa 4 barbaadamummaan warra arbaan pilaaniingiidhaan eebbifame maali jiddu galeessa. Kun maal irratti hundaa'u dhugumatti guddina biyyattii ati keessa jirtu irratti hundaa'u jechuudha. Guddina magaalattii ati keessa hojjettu irratti hundaa'u jechuudha. Kanaaf salariin kee maal faana deema jechuudha. Ga'umsaati qabduun dipaartimentii dhugaan lubbuun ta'e fayyadu dhugaan onneen ta'e fayyadu tokko galtee dhugumaan ga'umsa qabduun hojjetteeti jennaan dipaartimentii barbaadde keessatti milkaa'aa adda turee ta'uu ni dandeessa jechuun barbaada. Akkuma walii galatti akkuma viidiyoo kana dura hojjenne san keessatti ibsuuf yaallee wanti guddaan maaliin jedhee fedhii keessan dipaartimentichaaf qabu tokko bu'uura godhataan jedhee fi dandeettii isin dipaartimentii san keessatti wantoota dipaartimentii san wajjin wal qabatan barnoota san wajjin wal qabatan irratti dandeettiin isin qabdan baay'ee murteessaadha jechuun barbaada. Dipaartimentii itti aanutti yoo ceene dipaartimentiin kanatti aansinee ilaalluu dhiyeenyu joornaalizimiidha jechuudha. Dipaartimentii gaazexeessummaa warra baratu jechuudha. Kunis dipaartimentii sooshaal saayinsii jedha kan inni jiru. Dipaartimentii kana wajjin wal qabate salariin isaa maal fakkaata jiddu galeessaa jechuudha. Akka dipaartimentiilee warra jalqaba ilaallee sun osoo hin taane kafaltiin isaa jiddu galeessaa garuu maal irratti hundaa'a beekamtii ati argattu irratti hundaa'a jechuudha. Miidiyaa keessa hojjettu irratti hundaa'a. Giroosiin isaa maal fakkaata kan jedhu baay'ee saffisallee miti jiddu galeessa jechuudha. Moor giroosiin isaa maal irratti hundaa'a beekamtummaa ati bakka hojjettu san keessatti argattu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf ogeessa OBN tokko yoon isiniif fakkeenya godhe fakkeenyaaf Anwaar Jamaal sun yoo fudhatte nama waggaa as dhiyoo kana eebbifame jechuudha. Namoonni isa dura waggaa 10 olillee keessa hojjetan jiraachuu danda'a jechuudha. Garuu dhiyeenyatti beekamtii argate jechuudha. Beekamtummaa jechuun akkas jechuudha. Beekamtii akkasii yoo argate amma fakkeenyaaf inni sun warra isa dura waggaa meeqa keessa ture san hunda caalee argamee jira jechuudha. Maaliif ga'umsi nama dhuunfaa baay'ee murteessaadha. Carraa hedduu keessatti milkaa'aa si gochuu danda'a jechuudha. Fuuchar opportunitiin nama joornaalizimiidhaan eebbifame tokko maali? Maal irratti hundaa'a? Miidiyaaleen gara miidiyaa dijitaalaa ta'e tokkotti gaafa deemaa deemu atis maali carraan kee faana ballachaati kan deemu ta'uu isaati. Turtii waggaa yuunivarsiitii keessa turtuu waggumaa 4 kunis dimaandiin isaa ammaaf jiddu galeessaa jechuudha. Moor dipaartimentii jaalattan keessatti dhugaa waan inni isinitti himu irra deebi'ee jechuudha. Dhugaa waan inni isinitti himu ga'umsa keessan qofaa murteessaadha jechuudha. Ga'umsi dipaartimentii san keessa qabdan shoora olaanaa qabattu taanaan salariin keessan fi carraaleen isa faana wal qabatan hunduu moor banaadha jechuudha. Kanaaf jettanii salarii fi maal gargaraatti hundootanii dandeettii teessanis loosti gochuun qabdanii dandeettii teessan faana fedhii teessan faana dipaartimentii tokko jooyin gochuu qabdu jechuun barbaada. Irra deebi'eeti gara dipaartimentii itti aanutti yookiin dipaartimentii saayinsii siyaasaa jechuun warra poolootikaa kana jechuudha. Kunis salariin isaa akkuma eebbifamtee baateen jiddu galeessaa akka warra ikoonomiksii, looyii, liidarshiippii, human riisoorsii manaajimentii fa'aa miti jechuudha. Jiddu galeessa kafaltiin isaa waan jedhu poolootiksiidha yoo baate kunillee beekadhu as keessattis ga'umsa qabda taanaan ati namoota ikoonomiksiin eebbifames looyiin eebbifames caaluu dandeessa. Ga'umsa tokkoon namaati. Fakkeenyaaf poolootiksii yoo jaalatte waan salariin isaa sitti jiddu galeessa jenneef qofa hummaali avreejiidhaan laalaa deemnaa inni duraanuu jalqaba ibsuuf yeroo yaalu avreejiidhaan ibsina wanta as keessatti ibsinu kana avreejii si ilaalu jirra malee mindaan warra saayinsii poolootiksii barate hundi jiddu galeessa gadii tana jechuu miti. Kana bakka tanatti wal hubachuu qabnu. Kana jechuudha ga'umsa gara poolootikaatiin qabda taanaan itti galii milkaa'aa taata jechuudha. Ga'umsa gara liidarshiippiitiin qabda taanaan itti galii milkaa'aan sumaa jechuudha. Bakka kanarratti dipaartimentii akkasittiin ibsuuf yaala. Maaliif dipaartimentiin kun kana caala jettee afaan guutuun dubbachuun xiqqoo 100% fakkeenyaaf dipaartimentiin kun dipaartimentii kana ni caala. Namni dipaartimentii kana bartee dipaartimentii kanaan eebbifame ni caala wanni jiru dogoggoraan jaan akka kiyyatti 100% afaan guuttee dipaartimentii kana caala jechuun feerii miti jechuudha. Maalirratti hundaa'a? Ga'umsa namni sun shoora innicha keessatti taphatu irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf giroosiin warra poolootiksiitiin barate kunis maal barbaada? Suuta muuxannoo barbaada jechuudha. Akkuma warra looyii baratu san muuxannoo si barbaachisa. Suuta jettee gara dippiloomaasiitti deemuu ni dandeessa jechuudha. Carraan fuulduratti warra poolootiksiitiin qabu maalirratti hundaa'a? Imaammata biyyattiin san hordoftu yookaan imaammata biyyattiin san baafattu irratti fookas godha jechuudha. Imaammata keessatti ati milkootu si baafnaan milkaa'aa ta'uu dandeessa jechuudha. Baateeti nambara ofii hiriina waggaatiin turtii yuunivarsiitii keessa turtuu waggaa 4 kunis haalli barbaadamummaa warra poolootiksiidhaa jiddu galeessaa jechuudha.
bakka kanarratti waan tokko kan inni isiniif dabaluutu jira jechuudha. Dipaartimentiilee gaafa jooyin gootan yuunivarsiitiin fakkeenyaaf tokko dipaartimentii ittiin beekamtu jira jechuudha. Yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii kana dursa, yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii kana dursa jennee fakkeenya sadarkaatti kan hin jiru summaa irratti hundaa'e dipaartimentiilee isaan beekamtii keessatti argatan sanarratti hundaa'e jechuudha. Namoota dipaartimentii isaanii success ta'aniitu yuunivarsiitii san beekamtii argisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isin kaasee bakka kanatti yuunivarsiitii Haramaayaa fudhatte fakkeenyaaf damee warra fakkeenyaaf agirii jechuudha. Agirii nama silaa fakkeenyaaf dipaartimentii ijoolleen baay'een amma fakkeenyaaf yoo agirii jetteen baay'ee waan jaalatan natti hin fakkaatu. Garuu amma fakkeenyaaf yoo yuunivarsiitii Haramaatti agiroo ikoonomiksii fakkeenyaaf yoo baratte jaalatamummaan kee baay'ee bal'aadha. Carraan kee hedduudha jechuudha. Maaliif yuunivarsiitiin Haramaayaa gara agiroo ikoonomiksii dhimma kana wajjin wal qabatu kana maali beekamtii qabdi jechuudha. Akka Itoophiyaatti yuunivarsiitii Finfinnee yoo fudhatte damee poolitiksii yoo baratte fakkeenyaaf sooshaal saayinsii keessa damee poolitiksii teessoo mootummaa nan gavarnimentii garaagaraa teessoo mootummaa yuunaayitid neeshinii fa'aa teessoo garaagaraa ta'uun isee kun warra poolitiksii baratan akkasuma warra gaazexeessummaa yookaan joornaalizimii baratan moor yuunivarsiitii biraa caalaa carraa uumtiif jechuudha. Kanaaf gaafa dipaartimentii jooyin goota wanti ammallee isin keessatti ilaaluu qabdan yuunivarsiitii keessatti dipaartimentiin tun jaalatamummaan si akkami wanti jedhus garaagarummaa fiduu danda'a jechuudha. Maaliifin akkana jee fakkeenyaaf namni tokko poolitiksiidhaan yuunivarsiitii Arbaa Mincii tokko yoo eebbifamu fakkeenyaaf tokko immoo poolitiksiidhaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifamu. GPA waliigalaa guyyaa eebbifamanii ba'anii jechuudha. Walqixa haa qabaatanillee moor dursi kan kennamuuf isa yuunivarsiitii Finfinnee kanaa bahe waan akkanaa kan hundaa jira jechuudha. Kanaafuu wantoota akkanaa kan hunda ofirraa cheeggootanii jooyin gochuu qabdu jechuudha baay'ee. Kunillee carraa keessan daran isiniif bal'isuu danda'a jechuu fedheeti. Laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa viidiyoo kana. Gara dipaartimentii afaratti dipaartimentii kan ilaalla jennee dipaartimentii sooshooloojii yaa ilaallu. Dipaartimentiin sooshooloojii kunis damee sooshaal saayinsii jala kan inni jiru. Saladiin isaa maal fakkaata kan jedhu waan jedhu jiddu galeessa. Maal irratti hundaa iddoolee ati keessatti qacaramtee hojjettu irratti hundaa fakkeenyaaf carraa nan gavarnimentii fa'aa keessatti hojjechuu yoo argatte moor salariin kee guddachuu danda'a. Giruuziin isaa maal fakkaata kan jedhu baay'ee olaanallee ta'uu baatu waan jedhu jiddu galeessa. Maal irratti hundaa qorannoo ati argatte qorannoo ati dhuunfaadhaan gootee irratti hundaa jechuudha. Ati qorannoo moor fudhatama qabu tokko hawaasa keessaa funaantee qorannoo adagaadhaan deeggarame tokko qoratte taanaan carraa kee moor develop gochuu ni danda'a jechuudha. Kunis future opportunity isaa yookaan carraan gara fuulduratti dipaartimentiin kun qabu maali? Dipaartimentii sooshooloojii baay'ee barbaachisaa waan ta'eef dhimma rakkoo hawaasaa hiikuu keessatti baay'ee barbaadamaa waan ta'eef future opportunity isaa maal jechuudha kana jechuun bal'aadha jechuudha. Waggaan turtii dipaartimentii loo irraa kana fe'e 4 jennee irra guddaa akka waliigalatti kunillee dipaartimentiin kunillee waggaa 4 baratama. Dimaandiin isaa maali? Fedhiin yookaan barbaadamummaan nama sooshooloojii baratee ba'e tokko jiddu galeessaa jechuudha. Akka warra kana dura jenne warra ikoonomiksii, looyiidhaa, liidarshiippii wantoota akkasii sanitti olaanaa osoo hin taane dimaandiin isaa jiddu galeessa jechuu barbaadeeti. Yeroon isinii ibsu waan kana wanti irra deebi'ee isiniin jechuu barbaadu wanti isin fokus gootan takkitti mataa tokkicha seelarii kana qofaa miti. Kaffaltii jalqaba yeroo eebbifamtee gabbaatu fudhattu qofa osoo hin taane dabalataa wantoonni isin ilaaluu qabdan carraan dipaartimentii san keessatti jiru maali? Kan inni akka carraa guddinni isii akkami? Saffisaadha moo suuta isaa kan jedhu akkasumas future opportunity isaa maal fakkaata kan jedhu akkasumas fakkeenyaaf dipaartimentii kanaan eebbifamee yoo ba'e barbaadamummaan kiyya akkami? Qaccaramuun kiyya akkami? Saffisaan qaxaramuu jechuudha. Kana jechuun dimaandii jechuun barbaadamaa ta'uudha jechuudha. Meeshaan barbaadamaan nuun bitamu magaalaa fi baaddee yoo geessite ni bitamaa jechuudha. Meeshaan barbaadamaan tokko jechuudha. Akkasitti barbaadamummaan nama dipaartimentii kana fudhatee ba'ee maal fakkaata kan jedhu fi carraalee akkana kanaa kana wal bira qabdanii ilaaluu qabdan jeeti malee odeeffannoo dipaartimentii fakkeenyaaf dipaartimentii sooshooloojii kana diteeliin isin ibsa jechuu osoo hin taane wantoonni isin fokus gootan tokko fedhii keessan irratti hundaa'e, lama dandeettii keessan irratti hundaa'e wantoota kana dura viidiyoo jalqabaa keessatti hojjennee irratti fokus gootanii maal irratti hundaa'u qabdu jechuudha. Dipaartimentii kana jooyin kan gootan tokko salarii, lama giruuziin isaa maal fakkaata, future opportunity dipaartimentii kana maal fakkaata kan jedhuu fi akkasumas barbaadamummaan dipaartimentii kana maal fakkaata kan jedhu akka bu'uura godhattanii ilaaltan isin barsiisuudhaaf yookaan isiniif haga tokko muuxannoo ni tayyee qooduu fi malee dipaartimentiilee kana diteeliin isinitti himee jechuu miti. Samaraayiz yoo goone fakkeenyaaf dipaartimentii kana dipaartimentiilee hanga kana keessaa jechuudha. Dipaartimentiilee kurnan dubbanne kana keessaa dipaartimentiin soshaalii 10 jechuu miti. Dipaartimentii soshaalii keessaa muraasaan fuddee irraa dubbadde jechuudha. Dipaartimentiin baay'eetu hafe isaan kana keessaa isaan haga tokko fooyyeedha jedhu
fuddeeti kan inni wanti godhee jechuudha irratti hojjedhe. Fakkeenyaaf asitti dipaartimentii ati ogeessa fakkeenyaaf barsiisaa ta'uu tokko yoo jaalatte fakkeenyaaf ana maqaa kiyyattee wanti isin hin jedhu fakkeenyaaf namni tokko barsiisaa ta'uu fedhii keessoo isaa jiru jechuudha. Barsiisaa ta'uu yoo fedhe maal laaluun qabu jechuudha. Carraa amma barsiisonni kabajaa dhabanii mindaan isaanii xiqqaatee haala jireenya isaanii rakkisaa amma laaluun qabdu jechuudha. Maaliif fedhiin san dhugumaan keessoo kee jirti taanaan fedhumaan kallattii roga saniin dandeettii qabda taanaan milkaa waan mataataa jechuudha. Biyyoota fakkeenyaaf biyyoota guddatan yoo fudhattan barsiisaan adda dureedha. Dhugaa dubbachuudhaaf barsiisaan waan hundaafuu bu'uura jechuudha. Dooktaraa fi piroofeesaraan abbaa fedhees barsiisaatu barsiisaa jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e biyyi fakkeenyaaf guddatte sarchi gootanii ilaaluu dandeessu abbaa fedhanis gaafachuu dandeessu barsiisaadhaaf adda duree kannetti jechuudha. Namni roga saniin dandeettii qabdan fedhii qabdan yoo jiraattanis barsiisaa seenuuf weel isiniif irra gaariidha jechuun barbaada. Kanaaf waan hin jaalanne waan keessa fedhii hin qabne jooyin gochuurra tan keessatti fedhii qabdan keessatti gahee keessan bahutu irra moorii isin fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf dipaartimentii keenya kurnan laallee kana keessa samaraas yoo goonu haalli gabaa saffisaa yookaan saffisaan guddachuu kan barbaaddan yoo ta'e maal seenuu qabdu jechuudha. Liidarshiippii akkasumas human riisoorsii manaajimentii kan jennu sun jechuudha. Galuun gabaa keessan caalatti saffisuu danda'a. Ati nama ga'umsa qabu taanaan dhimma mindaa olaanaatti irratti fokus gootuudha. Ikoonomiksii fi looyiin mindaa bareedaa kabalaa. Carraa gara fuulduraa immoo kan jedhu saayikooloojii fi ji'oogiraafik infoormeeshin siistamiin gama carraalee gara fuulduratti dhufuuf carraa bal'aa kan qaban jechuudha barbaadeeti. Kana jechuudha laayik godha sabiskiraayib godha namoonni hin godhini. Hiriyoota keessaniif sheer godha. Roga kanaan madaaltanii dipaartimentii illee barbaadan fedhiin teessan jirtu jooyin gochuu qabdu jechuu barbaada. Nagatti thank you.